waliigalteen yeroo dhukaasa dhaabuu Ameerikaa Iraanii fi simannaa addunyaa waliigaltee yeroo dhukaasa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan gidduutti uumameen wal qabatee addunyaan bakka lamatti qoodamtee jirti jedhu gabaasaleen adda addaa akkaataa gabaasalee addunyaa fi yaada hooggantoota irraa hubatamutti dhimmicha deeggarsaa fi mormii jabaa hordofsiiseera. Biyyoonni fi dhaabbileen deeggarsa isaanii ibsan hedduun nagaa naannichaa fi tasgabbii dinagdee irratti xiyyeeffachuun gamtaan Awurooppaa waliigalticha erga jajee booda karaa dippiloomaasii akka itti fufuu fi sodaa waraanaa akka hir'isu kan amanu ta'uu ibseera. Barreessaan olaanaan mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres gama isaaniin walitti bu'iinsa uummataa nagaa irratti miidhaa geessisu hambisuuf murteessaadha jedhanii jiru. Biyyoonni akka Chaayinaa fi Raashiyaa daldala boba'aaf tasgabbii naannichaaf jecha waliigaltichi akka turu kan barbaadan yoo ta'u garuu dhiibbaa Ameerikaan naannicha irratti qabdu akka hin babal'anne shakkii qabaachuutu himama. Kun kanumaan otoo jiru mormiin sodaa nageenyaa naannichaa fi falmii siyaasaa keessoo Ameerikaa irraa maddu waliigaltee kana mudataa jiraachuutu himama. Mootummaan Israa'el waliigaltee kana akka deeggaru ibsus gama biraan ammoo kan mormu ta'utu ibsameera. Sababni isaas Iraan yeroo argattetti fayyadamtee sagantaa niwukileeraa ishee ni babal'ifti jedhee waan shakkuuf waliigaltichi nageenya soba akka ta'etti fudhateera. Biyyoonni baha giddu galeessaa Iraaniin akka balaa guddaatti ilaalan tokkos waliigaltichi Iraan humna ishee akka gabbifattu carraa kennaaf jedhanii shakku. Waliigaltichi sagantaa niwukileeraa Iraan guutumatti kan hin dhaabsifne ta'uu bira darbee yeroo kanatti Iraan maallaqa argatuun humnoota ishee naannicha keessa Israa'elii fi biyyoota lixaa irratti ni jabeessiti jedhanii sodaatu. Keessumaa Israa'el waliigalteen Ameerikaa fi Iraan gidduutti uumame rakkoolee adda addaa fida jettee shakkiti. Akka ilaalcha hooggantoota Israa'elitti waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun Iraaniif yeroo itti meeshaa waraanaa ishee gabbifattu kennaaf jedhanii shakku. Gama biraan ammoo Iraan naannicha humnoota akka Hezbollaa fi Hamaas irraa deebiin cimsuuf carraa argatti jettee amanti Israa'el. Kanaafis waliigaltichi Libaanoosiin akka hin dabalanne ifatti beeksiftee jirti. Israa'el kophatti tarkaanfii waraanaa dhuunfaan yoo fudhatte kun waraana guddaa naannicha keessatti uumuu akka danda'u sodaatama. Israa'el keessattuu giddu galeessota niwukileeraa Iraan irratti tarkaanfii yoo fudhatte Iraanis deebii waan kennituuf guutummaan naannichaa gara waraanaatti galchuu danda'a. Ameerikaan Iraan waliigaltee uumte gama biraan ammoo michuu ishee Israa'eliin tasgabbeessuun itti ulfaata. Mormiin Israa'el dhiibbaa siyaasa keessoo Ameerikaa irrattis dhiibbaa waan uumuuf waliigaltichi yeroo dheeraaf cimee akka ittiin fuufne gochuu mala jechuun shakkamaa jira. Iraanis gama isheen kallattiin utuu hin taane humnoota naannicha keessatti deeggartu kanneen akka Hezbollaa fi Hamaas fakkaatan fayyadamtee Israa'el irratti dhiibbaa uumuu dandeessi. Kun immoo haalli nagaa Libaanoos, Siiriyaa fi Israa'el gidduu jiru yeroo hundaa akka boora'u taasisa. Biyyoonni naannichaa biroon dhiibbaa Israa'elii fi Iraan hordofuun nageenya keenyaaf meeshaa waraanaa dabalataa bitachuu qabna yaada jedhuun dorgommii meeshaa waraanaa naannicha keessatti jabeessuu danda'a. Sanas ta'ee kana tasgabbiin nagaa baha giddu galeessaa fi furmaanni raafama dinagdee addunyaa sababa kanaan dhufe hojii irra oolmaa waliigaltee Iraanii fi Ameerikaa guyyaa 15 furmaata argachuu dhiisuu mala. Akkuma Paakistaan yaada araaraa waaraa dhiyeessaa jirtutti qooda fudhattoonni walitti dhufanii furmaata waaraa irratti waliigaluun ciniinsuu uummata addunyaa haragalfii akka ta'u danda'utti amanama. Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu torbee lamaa taasisuuf waliigaluu hordofee gatiin boba'aa hin caalalamne barmeelli 1% gad bu'uu isaa himameera. Waraanni torbeewwan 5 darbaniif baha giddu galeessaatti gaggeeffamaa ture addunyaa dhiphinna keessa galchee tattaaffii Paakistaan taasisteen Ameerikaa fi Iraan torbaan lamaaf dhukaasa dhaabuu fi waliigaluu hordofee addunyaan hafuura baafatteetti. Waliigalteen kunis gabaa addunyaa irratti jijjiirama saffisaa kan agarsiise yoo ta'u gatiin boba'aa hin caalalamne barmeelli tokko ammumarraa parsantii 13 hir'isuun gara doolaara 91tti gadi bu'uu Reuters fi AP'n gabaasaniiru. Kunis keessattuu biyyoota akka Itoophiyaaf caalmatti boqonnaa guddaa ta'eera. Barii waliigaltichaa aksiyoona gabaa idila addunyaa kaka'umsa olaanaa mul'iseera. Adeemsa waliigaltichaa keessatti Paakistaan qooda olaanaa bahatteetti. Chaayinaa fi Raashiyaan gama mootummoota gamtoomanii dhiibbaan taasisan Waashingtenii fi Teheraan gara mariitti akka dhufan gargaareera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gama isaaniin guyyaa nageenya addunyaa guddaa jechuun ibsaniiru. Waliigaltichi bara ol ka'insaatti akka ceesise amantaa qabaachuu dubbatan. Ministeera alaa Iraan Abbaas Argichiinis Hormuz keessa torbee lamaaf dooniiwwan nagaan akka darban eeyyamuu mirkaneessaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun waliigaltee dhukaasa dhaabuu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp taasisan kana
kan deeggaran ta'uu ibsuun waliigaltichi waraana karaa Liibaanos gaggeeffamaa jiru kan hin dabalanne ta'uu hubachiisaniiru.